Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota buleewwan islaamaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii dachaa isiniif haa ta'u. Har'allee seenaa gabaabduu waa irraa baranna je'ee yaade takka qabadhee dhufeetan jira. Hagadhuma viidiyoo kanatti nafaana turuudhaan chaayinaala kiyya sunnaa rasuulaa subscribe godhaa. Warri hamma dura subscribe naaf gootan baay'een isin galateeffadha. Kan har'a agartanilleen subscribe godhuudhaan maatii akkanaaf taatanan isin gaafadha. Viidiyoo kiyyallee like godhaa, share godhaa, komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa. Wajjumaan gara viidiyoo seenaa irratti haa dabarru. Zabana darbe tokko keessa mooticha tokkotun ture. Mootichi kun intala takkittii malee maatis tahee fira isatti dhihoodha hin qabu. Gaafa intalli isaa tuni guddattee bakka heerumaa geessu fuuldurri intala isaa isa yaachisu eegale. Eenyu dargaggeessi gaaniin rabbi sodaatu kan intala tiyya tana fuudhee bakka kiyyallee bu'ee biyya tana geggeessu je'ee halkan hunda yeroo rafuudhaaf gara firaasha isaa deeme waan kana xinxala. Guyyaa tokko gargaartota isaa keessaa nama lama waamee halkan walqixa gara masjidaa deemaa. Dargaggeeyyii halkan masjidatti leeylii dhaabbatuudhaaf dhufan keessaa nama tokko naa fidaa jeen. Halkanuma san akka tasaa ta'e hattichi tokko masjida kana seenee masjida kana keessaa meeshaa tokko waan argate fudhatee gurguratuudhaaf jecha gara masjidatti dhufe. Yeroo dhufu hulaa masjidaa cufaa arge. Eega san booda gibbii gubbaan itti utaalee masjida kana seenee fattashuu eegale. Jedduma inni masjida kana keessa deemee meeshaa tokko babarbaaddataa jiru hulaan tuttuqamuu dhagahe. Eega san booda namni alaan akka hulaa banaa jiru beeke. Yeroo kanatti hedduu rifatee waan godhu wallaalee dafee nama salaatu fakkaachuudhaaf salaataa qabatee salaatuu eegale. Eega san booda gargaartonni mootichi masjida kanatti erganis ol seenanii dargaggeessa kana argan. Subhaanallah, fedhii ibaadaa rabbii qaburraa kan ka'e hulaa masjidaa cufatti arginaan gubbarraan utaalee seenee salaatutti jira ja'anii isa duuba taa'anii ajaa'ibsiifatutti seenan. Eega san boodas akka isaan deemaniif je'ee ruku'aa fi sujuuda isaa dheeressuu eegale. Isaanis ruku'aa fi sujuuda isaa dheeressuu kana laalanii haalanuu jaalatan nama kana. Isaanis bahanii deemuu dhabnaan inni salaata isaa kan isaanin sobuudhaaf salaataa jiru kana gabaabsee xumure. Eega san booda gurbaa kana qabanii gara masaraa mootichatti geessan. Eegasi mootichis gurbaa kana fuuldura isaa kaahee itti haasahuu eegale. Ani intala takkaan qaba. Nama akka keetii halkan ibaadaa rabbiitiif dhaabbatuun intala tiyya tanaaf barbaadaa jira. Intala tiyya tanan si fuusisa. Bakka kiyya buutee biyya tanallee geggeessuu keettu mala. Kanaafuu baga gammadde je'eeni dargaggeessa kanaan. Duba dargaggeessi kunis qaanfatee mataa isaa lafatti gadi qabatee of keessatti haasa. Yaa Rabbi, ani hannaaf masjida kana seennan intala mootichaa na fuusiftee itti aanaa mootichallee na taasifte. Silaan ani dhugumaan ibaadaa keetiif jecha halkan kana gara masjida kana dhufee maal naaf goota laataa jee. Kabajamtoota fi jaalatamtoota buleewwan kiyya, viidiyoo kanarraa waan guddaa baratuu keessan shakkii tokkollee hin qabu. Haga viidiyoo kana fakkaatuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.